Hayyee harshamaa harka fuunee ilmaan Oromoo kan kan kibbaa kan dhaabaa arraan tana yaada xiqqaa tokko qabannee asii isinii baanii manguddoo teenye takka dhaamsa haala yeroo ajjecha obboleessa keenya abbaa keenya Jowaar irratti raawwatame irratti maal akka turee fi akkam akka ture maal karaa kam akka isaan yaadan haala abbichuun ittiin jiru manguddoon tokko waan dhiyeeffannee tureef isa karaa isaaniitiin si dabarsaa nuuf caqasaa. Duubammaa ka jennu nu lafa gaafa yaa arganne jennee gammanne waan lammaa fi abbiyyuuni waliin nu mul'atte dubbii warra dhageenye naan ta'a abbiyyuutiin lammaa magarsaa jaaladhe. Ammoo lammaanis kana jaalate akka inni nam duuba nu dura ijaa tolche. Duuba akkasuma laallee naani namni sun nama dhiiga Oromootiiniti hin fakkaanne nutti. Duuba lamma yoo taate dhiiroo nu gammachuun nu qarbitta yaa lafa argannee gammanne jennu yoo lammaan argate. Lammaan sun hin arganne abbiyyuu kenna. Waan sun gara abbiyyuu dabarse. Lammaan kun namum duraanii dargiin nu qajeele rabbiin nu qajeelche waan hedduu nu midhaase. Inni nama durii gaafa namichi Tigree jiru guddaa waraanaati arti deebi'ee gafana argate. Gafana argateenna gaafa uummanni Tigree jiru jechuun kee gaafa mallas jiru. Eeginni dufla suniin bu'e. Bu'eennaan gafana argate. Gafana argateennaan fuula ofiisa cufa hojjannee wanni fee jira Tigree calla. Tigree oofee Oromootti guuru. Tanirraa dotallee yaa nu midhaasee gammaduu jirru waa kadhate. Wanni inni kadhate namni keenya wanni inni akkan ta'uuf beektaa wuyyi hin qabu waraan hin qabu waraan addarraa hin barsiisaa jedhe seeni kaanii fi akkasiin duuba ilmaan Oromoo barsiise waraan ilmaan barattee naan isaan Oromoo beeka isaan Tigreeniiti jedhe yaqoon qotaan itti dhaaba dhiiraal jirtullee yaa wal dhagaa abaa'u tan cufaa wal dhagaa nu wanni nu gammanneef sun namni ammoo alaatti ilmi gudee dhabbate ittiin jiraa'ee ittiin jijjaa'ee dhiigi itti bu'ee itti du'e laftanaa fedhe danqara kanaatti bade warri ofii dansaa lakkisee ilmi ofii dansaa lakkisee niitii ofii dansaa lakkisee kan hin dhaliin ammoo ilmeen gudee dhabbadee rakkate. Ha waliin dhagahin ha warsunii waliin dhagahin akkanumaan laftiti jedhanii karaattam lafee arganneedhani duuba Oromoo cuucuun akkama biyyuun ta'uun guddoo nu dhibde. Jowaar ajjecha irratti Jowaari guyyaa warri dame Oromootiin dubbiin isaa dubbiin galtu ta'a Jowaari maammeti yamaachine taasisatanii. Ajjecha irra raawwatanii mee maal jetta ajjecha? Inni namichi inni nami isi hojja Oromoo taatiin Oromoo inni jeesede Jowaari namitti naqu. Itti naqu. Yoo sila inni Oromoo keessa dhalate. Nam suni fincaanumatti dhalumaatti garribii jiru malee sanyii isaa garribii. Malee hojjanni Oromoo ta'e. Ilma Oromoo jaba akkana kaa afaan beektaa fuula cufaa nu kan mul'isee addunyaan guutuun nu barattee sabab isaatiif jettee reediyoon fuula cufaa nu baratanii waan cufaan afaan fuula hedduu nu bal'isee inni jeesedhe namitti biite ofii lafalaa deemee siyaasa tolche akkasuma sila ta'u hojjanni sila sanyii Oromoo taatiin ta'uu nun ta'u inni akkasii isaatti Oromoon ta'in jechuudha. Guyyumaanuu dubbii itti eegalee warri paasapoora biyya alaa akka cufu dhageennee jira. Duuba laallee jennaan namni kun sanyii Oromootiin miti jechuudha. Duuba Oromoon guddoo yoo wal dhageetti rabbiin guddaan nuu kenna wal dhageenne nam duubbeetta jaba keenya haa kana duu fila taa'ee fixuu jirini Oromoo jechuu hin dandeenyu abiyyi Oromoo jechuu hin dandeenyu. Nam jaba kan nurra jeessa akkas ta'e. Mali radhaachuu qabnaa jedhani. Ammallee haramaa keessaa bubuqqisneeti xaafii facaafanna malee xaafii fi haramaa keessaa hin osoo hin basin waliin jijjiiruu hin qabnu akkan. Akkana jeeti arraan tana dhaadannoo tana fuula feesbuuk irratti tiwiitara irratti gallakkisee. Inni maal? Oromoodhaa beekee haramaan ta'e inni buqqaasu dubbii dachaati mee yaada kanarratti maal qabda dubbadhu? Yaada kanirratti nami wam qaranu jennee ta'e hangaafun qaraallee dhiiroo beenni bittaa lafa arganne gammanne naan adoo gammachuun sun naan dhufin wagaafate.
isi abbiyyetani lamma len jenne uja lamma tayna ma biyyetani kan duralle wan nu ta bilen dagenne gammachu te santana do qarin gammada isi amma aqara irrin jirra agduri irri jirra gab tigre irri jirra nu soba ammo taatuti yo lamma tayni gammachu ran qabnu nam kana yo sila gammachu qabani irla amma la badde rasa badsun wal agaw qabani abiyyu yo warsuni wal agetin kam nam hum nam ra gammadu ti wana qaray wanu wa qara jirete wa maqara jedete wana qara jirete jufti ammallee karaa arrabaatiin nu dhufeen nuu filammaan hojimaatatti yoo ajjoora ajjeesuu irraa kan qabaannu taate jalqaba ajjeesuu ni dandeenya nuti akkamitti kana goonaa je'eeti yaadaan asirratti gabbaani dubbiin saniitun dhugaadhamu dharamee yaada keetiitti ibsi. Ani amma tajaajlu ani agargeet waan amma achi hin beeku agargeet dubbii lamma waan durii inni durii dargii fennee hin jibbin isaa inni sanyiteenna. Ta lamma duraan tajibbanaan dhumne ta lamma laakiin ammoo taabbiyyuu takkuma wannan irra jaaladhinatti gadi hin dhumne waan man jibbi callaa dhufa. Gaafiin uummata hawaasa bal'aa mirgi itti lafee cabsinee itti duune nuuf deebi'aa jirame. Hin jiru. Egaa aangoo qabate irraan gamma. Gaafiin Oromoon gaafattaami hin gaafatta nuu deebisiin jirtu. Adoonni jiru kanni inni amma bulchaan keenya Oromoo adoonu jennu nama keenya Tigiree guuree fixedhanii naggaadee lafteena moojalee sana keessaa mucaa duub jaatanii reekkisoo tokko ilmaan jijjirtu guuranii fixan. Inni maan noo jaata Tigireen teettee nama keenya fixu. Wallaalisuullee waan ammallee waraana Wallagga irratti fi kana kanatti ilma Oromoo fichisiisaa kan ture isuma amma maqaa amantaatiin walitti uummata buusu jira qabadu xiqqeenya irraa umuruma isaatu daddarummaa isaa waraana keessa fixe 92 Eertiraa fi Itoophiyaa isa waraana aktivistii kan teelee niitoorkii balleessee akka fedhe godhu isa gahee san irratti ilma Oromoo hadhiiga fixaa ture hangammaa isaa akkamiin namticha kana amananii if dura haa'uu danda'amee dubbiin namticha kanaa fiinxanuu baasti. Namni kun gari inni itti dhalateellee akka inni itti dhalateellee cufuudeeffannee qabna. Yoo gara abbaa Oromoo maqaa suniif ammaan tan jabeen dhagan gargatee fuula cufaa jaba. Oromoon tuni sammuu qabdi. Ta'isri sammuu qabdullee jennu dhalatte inni maqaa gara abbaatiif malee gara haadhaallee akka inni Oromoon ta'in hin beekna. Gari inni itti guddateellee gara haadhaati. Duuba Islaana taatee dhibaattuu amma hin beeknu hojja gara abbaa taasisa Islaana amma gara haadha hojja jiraati Islaanaallee niti Oromoollee niti jechuudha. Gari inni itti guddateellee gari haadha sun jecha dhaga'e. Gara haadhatti Amma akkasii namni nyaapan nu keessatti duuba Oromoo nu fakkaate. Ammoo Oromoon ta'is caalta beekta barannoota kumisa qabdullee ni jirti. Oromoon miliyoona 40 wayiiti 45 yookaan 50 ga'uufi. Nam agasgasuu keessa hojja wanni inni taa'ee nu tolchu nu dhibuu dadhabde duuba nu callimne waliin ta'e nu tooman beekne jechuudha. Nuti Oromoon tujuuti Oromoon hundaayyuu man beektu jechuudha. Akkasaati. Ofirraa dhuguu qabna. Amma booda firramee dhaamsa qeerroo teenyaa fi Jawaar Mahmadiif illee dabarsitu yaada kan addaa yoo kan qabaattu taate Karamayyii deemaa jirra mee ibsi. Duuba mata jennu Jawaar Mahmad fuluma jirtu fufiidhaani. Akka dansaa jirta akkasuma taa fufuu. Duuba walqabannatti yoo dhiba walqabechaan nu qaban dhibnuutti hin ta'in yoo walqaban nooma wanni nu dabsatan jirtu as fulumtan teessuni fufi waa'ee hin dhabdu namni cufti keetii waa'ee isaan akkamiin nu mala akkamiin taana akkamiin nam kan buumne ilma Oromoo lafee sanyii Oromoo fudhanna awwal gaafannuuti wannan jedha akkas. Hayyee arraan tanaaf galatoomaa hanga qophii birootti walitti deebinutti nagaan nu tura dhaamsi keenya kanuma. Assalaamu alaikum.